Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa galee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii qaqqajareen baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti akkaataa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadhee tan dhufaa jechuudha. Keessattuu karaa itobilaakmaarketti biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin amma qabdansanii baay'ifatu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma akkuma jedhe immoo baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'a baankii Hawaashii yoo ergattanii ani biyyoota 6 qabadhee dhufe kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii amma qabdansanii baay'ifatu jechuudha. Birii guyyaa har'a baankii Hawaashiin ammoo 2,000 ta'e yoo 3,000 jechaadha baay'isuu jettaniiti isana dubbadhe kana baay'ifattu jechuudha. Birii hamma qabdansaniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin illee ergachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin irree daldalaa isin ergu meeqaan dabale moo hin qannasee meeqaan oli jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabales dabaleen jedha yoo qannaseen jira jechuudha. Salphumatti akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan, Riyaala, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Baareen, Dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan, Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Firankii, Koroonaa, Turkii Liiree, Ijipshaa, Paawundii, Yemen Riyaalaa fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo akkuma jedhe karaa baankiitiin guyyaa har'aa baankii Hawaashiin jechaadha. Kanneen akka biyyoota Ameerikaa doolaarii, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Hawaashiin biyyoota 6 jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itobilaakmaarkettiin qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Itobilaakmaarketti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biyyoota muraasa jechuudha. Guyyaa har'aa kan dabalee jiru salphumatti biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guutumaan guututti guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Salphumatti haa xiqqaatu malee biyyoonni birii Kuweet irraan kan hafe biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Itobilaakmaarketti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Birii Kuweet bichaadha jechuudha. Guyyaa har'aa kan hin qannasne jechuudha malee kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Baankii Hawaashii torbee darbee dhugaa dubbachuudha baay'ee baankota hundarraa tokkoffaadha jechuudha. Akka Itoophiyaatti baankiin Hawaashiin tokkoffaadha jechuudha. Jijjiirrannaa yookaan sharafannaan doolaarii isaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin illee qannasee jira jechuudha. Baankiin Hawaash irree qannasee jira jechuudha. Baankota kana wal bira qabee yommuu ilaalu qannasee jira jechuudha. Baankii Hawaash duraan tokkoffaadha jechuudha. Akka baankitti baankota keessa baankiin Hawaash duraan tokkoffaadha. Amma garuu gaddeebi'ee jira jechuudha. Akka baankota isaan kaanitti gaddeebi'ee jira jechuudha. Giddeenu baankota isaan kaanii jechuun hin danda'ama jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 78 fi saantiba 98 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 49 fi saantiba 69 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 27 fi saantiba 48 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 7 fi saantiba 25 Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 16 fi saantiba 29 Oomaan Riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 67 fi saantiba 24 Duubaay Dirhaamii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii
48 fi saantiba 74. Akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 34. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 73. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 42 fi saantiba 42. Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 5 fi birrii 84 fi saantiba 95. Bahareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 76 fi saantiba 60. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 15. Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 42. Paawundi sterlingii tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 73. Akkasuma immoo paawundi sterlingii tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 85. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 25. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 87. Iswiis firaankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 53. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 73. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 24. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 79. Yemen riyaalii tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54 fi saantiba 95. Paakistaan ruupiin tokko karaa itooblaakmaarket yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessaa guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen immoo birriin biyya sanii paawundii jedhamaa jechuudha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundii Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiba 75 jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Paakistaan irraa guyyaa har'aa 0 saantiba 63 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kunillee birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen yookaan paawundiin Beerut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taateef sinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jireetan jira jechuudha. Kanneen maqaa dhaheen baay'eedha jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irraa baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo argattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 98 jechuudha. Karaa itooblaakmaarketiin yoo argattan kanaan reeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo argattan baankota keessaa akkuma jedhe baankii Hawaashii yoo argattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 69 jechuudha. Kanaan reeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko kana ta'a jechuudha. Salphumatti
salphumatti jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnee jirtanii jechuudha birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.